Sultan udura le family qaba. Videoon zabana kana ammoo miidiyaa irra taa'an beektaatille. Fi galaami. Jara kana ammoo bakka kennitee haqa isaan akkas qata warabbal qaba qillaali kana gubanne. Ofirraa buusuu dhabde bakka. Hin fayyadu waan ta'eef. Fi galee kanaafi tokkoffaa akkuma Oromoon jedhe tani namni waan ofii qabu tokko nama madaala beeke. Anam fakkeenyaaf yoo badii tokko qabaadhe yoo eebii tokko qabaadhe namallee akkasuma si'a. Fi galaami. Maaliif qulqullummaa waan ofitti hin qabneef ka. Ini lammaffaa ammoo sabboontuun sirri hin jirtu. Akka gama kiyyaatitti haasofni kan kee waan dogongora qabu tokko hin jiru. Dalagadhu jijjiiramii dalagadhu harka namaan eeggatanii jechuun nama hin dallansiisu kanallee nama haga kana hunda nama hin geessu. Namni kamiyyuu osoo hin dalaganne namni huura ijaa nama fuudhu hin jiru faate. Siigalaan namni huura ijaa si fuudhu tokko hin jiru. Yoo ati dalagattee qabaatte bakka sanatti naan qatte bakka sanatti na gargaara hojjette namni si gargaara tokko beeki. Siigalaami. Qulqullummaan immoo argitanii akka gaarii dibachuun akka gaarii uffachuun akka gaarii jiraachuun immoo waan hin taane namatti maxxansan akka gama kiyyaatitti kun immoo saayikooloojii baay'inaan ijoollee kenna ijoollee Oromooti. Siigalaami. Yoo ati akka gaarii uffattee akka gaarii jiraatte akka biraasitti fudhata namni kenna. Haga gurbaan reessu jala taa'ee haga ati baasaabora bakka qabeenya qabdu baasaabora baafattee maa biyyaa baata ganni siin jedhu hunda dalagaa ture. Si jala jira. Siigalee kanaafi nama sitti ol deemee har'a badaa sitti darbatu ofirraa buusu billaaleeki. Tokkoffaa kabajni keetillee akkasitti eeggama. Siigalee lammaffaa ammoo sabboontuun yoo dhugaa rabbi argite haga gaafa ciifteetiin bakka kana jirtutti kalaama gaarii irraan argan mucattii sana. Ani kajeetu ani giddeeta ani maal sila kadhatu dhabe ani adoon maal akka ta'e namni isaan gara achi jiran suni kadhatu dhabe beelee rakkadhe jedhee kadhatu dhabe adoon maal akka ta'e illee hin beekne munaa dubbadhu. Wallaahi sirrii miti biyya kanarratti nama ta'u nama barbaadu yookaan immoo namatti ajamu ta'ee dhibamee bakka algaa jiru kanatti kalaama baduun qabu tokkoffaa. Guys koppiliinkiin haa godhamu. Dhiirarra fiti shamarraa fiti uummanni isin uummata Oromoo jettee Oromoo faarsitu kan dhiqqaa guddaarra. Kanaaf faate kabajaa fi barcuma abbaaf jalatti kabajan nama akkanaa baalagee waliin buutaan kennin waliin haasa'in. Ayyee munaa jahaasa'e. Ayyee ani waan nama hundaafiin yaadaan kan nuun qabu an Dubaay keessaan jira. Siigalee anama akkaawuntii kiyyaa kaniin poost godhuun viidiyoo siin hin dhufne malee osoo naa gartee na beekta. Ani uffadhee dhiqadhee fataa jiheetiin jiraadha malee alaadaa waraabee poostiin godhu. Namni maal dalaydii jiheetiin wanta ja'a. Maaluma dalaydii akkanatti uffattee akkana boontiin aan ja'a. Inumaa biyyatti illee si galee. Tanaaf jecha ati fuula kee bareedaa bifatee bareedduu si ilaalaniiti. Hinaaffaa si galee akkamitti ijoollee namni mana namaa dalagu fuulli akkanatti kana bareeda. Si jamman namni ala galu namni waa dhuguun fuula isaa beeksisa. Fuulli kee akkanatti ifa. Sigalee tanaafuu wardaan faa yoo jecha siin jetteetti yaaruun qabdu. Kuulee nama 38 maata 40 deemti. Tasfaa muratte waan feete yoo haasoo itti bakka waan takka kaysii fuudhuuf kaysitti as deemu hin jiru. Tanaa jecha jara akkanaati hojii oluu waan qabdu. Sigalee wardaan akka isiin itti jiraattu namni hin beekne hin jiru aboo. Itoophiyaa namni isiin beekne hin jiru wardaan akka. Maybe akkaataa isiisa yaaddee haasa'uu dandeetti. Ani irrallee ilaalu beekta jechuun akkaataa namni ittiin suufattu akkaataa life style jiraattu dhiira si jiraachisaa jechuun nama hirkattummaan jiraatu. Haati hattuun ilmoon amantuu jette si galee ifiif akkasii jiraatti Dubaay keessa jirti nama jiraachisee hin jirtu dalagannee jira. Wallaahi laazim laffaanee garuu dalagaa wal dhabdi. Rabbiin carraa keessi bareechee ammaa kaampaanii keessaan dalaga mindaa bareedaan bifatiyya bareedduun hin dalaga. Garuu ammoo namni maaliif akkanatti uffate akkamitti maal dalaydin anja. Ammoo ifin garsiisu kushinaan dhiqa maarreen dhiqa jee ifin garsiisu bareedeetiin jiraadha. Hai. Yeah, so I don't know namni akkasiin jiraatu. Garuu ani hin baasuuf garaa na nyaatti. Maaf asirraa akka isiin jettee jiraatattu kabiraat lafatti akka isiin jiraattu kabiraat. Kanaaf miidiyaa irratti hin baasuuf maaf boruu ittiin tashamaa qabdi. Garaa na nyaatti hin baasuuf wallaahi sagalee qabiinsa qabeeraaf maaf isii fatanuuf gin fatanaa lufte isiin qaroo hin deebisne dhageeffattee jal'iste. Namni qaroon akkas fatanaa hin darbaa jechuudha. Nama ittiin ansi jamma maqama dha'isanuu hin beeku.
an ajmaanii malee hin beeku Dubaay wallahi fatanaa nama itti na ergeen garuu isii fatanaa lufteetti malee an hoodee jedhee akkana jedhee wanti isiin jedhee jiru kana dhugaan jirtu. Dammoo jechuun mee Oromoo isin namni 400 na jala jirtan Ramadaan nummaan kun haa bahu yoo isin dhiifama nan gaafanne an viidiyoo isii kana yoo gadi baas anuu sabaan boontuu miti hin argitani. Mucaan maaliif isii dhiise? Mucaan keenya kaarsii ka isii jaalate maaliif dhiise? Kana irra argeetii be mee anumaa mee dhugaa qaaquuf Oromoo yoo malafatti illee dhossaan boyfriendii qabadhe malee mee anumaa boyfriendii kiyyeen jaaladhe miidiyaa irra baase takkanaa baasaame. Injuru ana kabale ofeeka wallahi injur me anuma guyyaa takkatti me miidiyaa kanarra illee waggaa tokko mallee ta'u lamallee ta'u irra ture me waggaa tokko lama kan keessa ka dhiira jaalatee faarfatu baay'ee jira miti me anuma dhiira faarfadhu anuma dhiira wajjin walammadhu wal xuuxu jira viidiyoo kee keessa injuru isii maaliif dhiise mucaan kanaaf dhiise kanarra argee dhiise. Mucaan keenya kaarsisuun kanarra argee dhiise wallahi jaalattanis jibbitanis dammoo ጓደኛ መይሳ አርሲ ጎደ ወጣው ስሪምቲ ሲጀመር ባባ ሲጀመር namni antu qaarullee isinu ubbeettan nama ankaleessa waliin nyaadhe waliin dhugee bakka cidhaati isin waliin dhiite bakka eebbaati isin waliin qabaadhu kennee dhabu isin waliin dhiite gal nama akkasii saniin hin jedhaara nutsuun tunne an nutsuun tunne namni akkasii sun dammoo ubbee kan inni nu waa ubbeettaniif aartani malee isin kaawwan an hin tunne Oromoon amma waan ubbeettaniif yoo jettu mee amma okay an sen tokko baabaa na seensi sin jedhaas jala anuu seense gaafadhu mee maaliif si barbaade Ani baba berbarne sabuntu ya baba le merad ana berbadu da babi mal be kan baba na sensi getta jala okay wannan ni na sensi sinjede fe wannan birati fi meti yada tokko sif qaba yo yada ki furatta udin lista giddita mali beta sabuntu wan tokko si dan barbada hanga wallaalumsa kiyyaa wanta hundayyuu argite natti fakkaata wanta atin argin hin jiru kanarraa namoo deebi'ee jiraarraa deebi'ee waan hunda argee bakka yaa wanta kiyyaa namni tashawwan hin jiru tashawwadee jira jettee sheekota birattis uummata Oromoo birattis fudhatama argatee jira namni dogongorru hin jiru deebitee jirta. Yeroo deebitee kanatti ammoo yeroo kiibiyaansi namni dhukkubsateef illee du'u dhukkubsatuu dhabeef illee du'an oolu yeroo si dhukkubu kanatti wayittii yookiin namni waasiin jedhu wayittii yookiin ati namaa waa jettu nama si jaallatutti maaltu dhagahama nama si jibbutti maaltu dhagahama nama waasii godhetti maaltu dhagahama nama waasii godhuuf yaada qabu yookiin ammootu sii godhuu dhabeyyuu maaltu dhagahama jidduu lamii kanatti maaltu deema jettee fudhattamee akka wallaalumsa kiyyaatitti fakkeenyaaf sabboontuun fakkeenyaaf ciiftee jirta namni kun fayyaa qaba fakkeenyaaf dhibeen tokko yoo xiqqaatee yoo si dhukkube yookiin namni waasiin jedhee aartu hagam takka sitti dabalama yookiin hagam takka keessi miira keetii jeeqama tokkoffaa ati maalumaaf nama arrabsita nama si arrabseyyuu dhiise jette yoo dhiifte hoo takka wanni na arsoo jiraate waa'ee baaliyyoo irratti daayiparii maalii jettee goresii jettee goote sun maaliif si arsuun qabu haadhati yaarrabseera si daayipari si arsee mi inni gina haadhati yaarrabseera dhiisturee kun xiqqeenna isaati dhiistee toffattee maa nama haadhati yaarrabse anillee akkasumi isaa cabsee dhiisa kaaba hayi maal taate nana rabsine kanaaf Oromoon bee miliyoona jiraasir ammalsi deebiseen beeku takkaallee garuu haadhati eegaa rabse andammoo sancaalee qismi isaa cabsuu qabu. Siigalee ati amma haadha kan kee rabsanii hin cadhistaa. Ila laali Faaxumaa waan sabboontu laala ammas Faaxumaa illee sii dhufa ani maal sin jechuu barbaade namni si haa arrabsu namni sanii ol illee siin jedhaa jira argaallee jirra yookiin gubataa jirra yookiin gammadaa irra san keessa keenya rabbumatu beeka.
ati eega bakka waan kana of argite eega irraa deebite namni si arrabsuun si keeriidha. Akka seera shari'aan jedhutti iyyuu namni si jibbe tokko nama tokkotti yoo jibbite eega jibbite waa'ee isaa dubbachuu hin qabdu. Yoo waa'ee isaa dubbatte isarraa badii isaa dhiqaa jirta. Si galee iyyaayesh indaalaayesh iyyasamaash indaalsamaash miseeji iyyuu laaluu hin qabdu. Zimmi jettee nama toluttuu dubbatu yoo dubbiste indoom kasii arrabsu sun zimmi ma jedha. Yoo ati bakka ciiftu deebifte namni maal ta'a girriidha. Maraattuun tokko yeroo katamatti galu suuta maraatee gala. Maaltu maraacharee nama yookiin waa jedhuuntu maraacha yookiin nama akka wayii si galee maraattu tokko yoo akka wayii bishaan itti naqxe yookiin maal jettee maraate yookiin akka wayii malaan nyaattu yoo jetteen hin maraate. Namni yoo waan akkanaatiin jedhe keessi keetiif moraalii kee argachuu hin dandeettu. Nama si gargaarcha deemuufiyyuu si galee wanta miiqatu uumamaan waan argaa jiruuf waan dhagahaa jiruuf. Kanaaf ammoo dhiifama brother. Shari'aan hoo ishii dhaggeeffadhu takka shari'aan hoo ishii arrabsani hoo ishiin arrabsitu haraamu hoo ishii arrabsan haraama miti. Ka shari'aa bira hin geenne amma sabboon shari'aa jechaa jirta duratti shari'aan nu orga nama arrabsu erga jetteeni namni ishiitti duulu kun hoo ishii arrabsu shari'aan isaan hin hoggu. Irraa haa dhiqan isiin maasete isii irraa dhiqan irraa haa dhiqan kalas. Inna haadha ishii arrabsata amma. Na cagas waa akkana godhin jedheen ree akkana jedhan eega jedhe inni ta rabbii hime rabbu akkana jedhe jedhaa jira bar obboleetti. As ta'e garuu namni ishii arrabsu kan ittiin dhaga'amu inni ittiin dhaga'amu obboleetti isaa ta'e. Inkijiba akkana waan oduu bocalle. Inkijiba kun isaadha inkijibaadha kun. Ana amma yaada kiyya xumuraatiin gadi bu'a. Anaaf ageeffadhu amma.